Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabichaa. Kun chaanala keessan Sofuma Raappiidha. Anis Mu'eedha. Har'as akkuma baratame viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Guyyaa har'aa immoo viidiyoon isin qabadhee dhufe bilbila stooriijiin isaa isin jalaa guutuudhaan isin rakkiseef formaata qabadhee isin dhufe formaata afur qabadhee isin dhufe afran isaaniitu isinitti agarsiisa. Egaa bilbilli keessan yeroo hundayyuu guutuudhaan stooriijiin bilbila keessanii fuul isin jechuudha yoo isin rakkise bilbilli keessan guutee suuraa adda addaa viidiyoo adda addaa buufachuu barbaadan akkanumallee appoota adda addaa buufachuu barbaadanii fuul stooriijii isin jedhee isin rakkisuu danda'a. Akkuma iskiriinii irratti argartan bifa kanneeniin isin dhufuu danda'a. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa irraa qabdanii immoo wantoota kanaaf formaata ni argatu jechuudha. Formaata afur qabadhee isin dhufee jira. Afran keessaa akka barbaadanitti fayyadamuu ni dandeessanii. Afranittuu fayyadamuus ni dandeessanii. Isteeppii afranuu isinitti agarsiisa. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na wajjin turuu dagatinaadha. Egaa akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti guyyaa har'aa kan isinitti agarsiisu stooreejiin bilbila keessanii yookaan bilbili keessan fuul jedhee kan isin rakkisu yoo ta'e formaata salphaa fi baay'ee isin qarqaaru isinitti agarsiisa. Formaanni kunneen afuridha. Afran isaaniitu isinitti agarsiisa. Afranuu akkamitti fayyadamuu akka dandeessan tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenyaatti osoo hin ce'in warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan ana dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haaraa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatanaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa akkuma mata duree irratti isiniif ibsuudhaaf yaaletti guyyaa har'aa qabadhee kan isiniif dhufe akkamitti stooreejiin bilbila keessanii yeroo hunda guutuudhaan yoo kan isin rakkisu ta'e formaata akkamittiin itti fayyadamuu dandeessan kan jedhudha. Stooreejiin bilbila keessanii viidiyoo adda addaa, aappii adda addaa, wantoota adda addaa buufachuu barbaadan fuul yoo isiniin jedhe akkamitti formaata argachuu dandeessan. Isteeppiidhaan isinitti agarsiisa nafaana bu'aadha. Viidiyoo kana ammas laayikii gochuun dagatanaadha. Egaa wantoota afur isinitti agarsiisa. Afranuu tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Sirriitti nafaana bu'aadha. Tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Tokkoffaa irratti wanti isin gootan maalidha? Sitingii bilbila keessanii keessanii seentu. Ergasii bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha. Bakka sarchi baarii kanarratti storage jettanii barreessitan. Akkuma iskiriin irratti amma isiniif barreesse kanatti storage jettanii ni barreessitanii. Ergasii sarchi godhee hamma fiduutti ni eegdu. Akkuma argartan storage isiniin jedha. Battery in the device care storage isiniin jedha. Isa kanarratti kilik gochuu ni dandeessanii. Warroonni bifa steeppiin amma isinitti agarsiisuudhaaf deemu kanaan isiniin dhufin bifa kanaan sarchi gootanii argachuu ni dandeessanii. Warroonni steeppiin amma isinitti agarsiisuuf deemu kanatti isinii dhufe immoo steeppii kanatti fayyadamtanii warroonni bifa kanaan isiniin dhufin bakka sarchi baarii kanarratti storage jettanii sarchi gootanii akkana gabbuutan jechuudha keessa. Ergasii battery in the device care ka jedhu kanarratti kilik gootan. Appii kana battery in the device care ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii fakkeenyaaf stooreejiin bilbila kan kooti GB 128 GB 128 keessaa 125.8 GB na jala qabamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu stooreejiin an firii qabu muraasa jechuudha. Kanaafiyyuu storage ka jedhu kanarratti kilik gootan. Akkamitti GB firii ta'e akkamitti argachuu akka danda'u isinitti agarsiisa. Kanaafiyyuu storage ka jedhu kanarratti kilik gootanii akkuma asirratti argartan parsantii 98 GB 128 keessaa 126 GB itti fayyadamee jira. Lama qofa firii qaba jechuudha. Parsantii 100 keessaa 98 bilbila kan koo keessatti stooreejiin bilbila kooti itti fayyadamee jira jechuudha. Akkuma asirratti argartan imeejiin hangam akka qabate, viidiyoon hangam akka qabate, meeqa akka qabate, audioon illee, dokumentiin illee GBdhaan isiniif kaa'ee jira. Asirratti dubbisuu ni dandeessanii. Nu kan barbaannu garuu har'a dakara dhuftanii recycle bin ka jettu jirti. Recycle bin ka jettu kana fuulduratti GB 1.85 GB'n firiidha jechuudha. Recycle bin kana keessatti na jala qabame. Kana jechuun maal isiitan? Isin yeroo viidiyoo adda addaa, suuraa adda addaa, aappii adda addaa, wantoota adda addaa yoo bilbila keessan irraa balleessitan hin badu jechuudha. Bilbila keessan irraa gara dhufaa gara recycle bin kana keessa seenee taa'aa jechuudha. Yeroo kana isin balleessinee irra jirtanii yaaddanii garuu hin banne bilbila keessan irraa recycle bin kana keessa taa'a. Viidiyoo tokko, suuraa tokko dileetee yoo gootan hin badu jechuudha. Bilbila keessan irraa asirra taa'a. Haala kanaan GB 1.85 gara GB 2 jechuudha. GB 2 jechuun wantoota baay'ee isiniif qabachuu danda'a. Fiilmii baay'ee isiniif qabachuu danda'a. Viidiyoo baay'ee isiniif qabachuu danda'a. Kanaafiyyuu GB hagana firiidha jechuudha. Argachuu danda'a. Kanaafiyyuu recycle bin ka jedhu kanarratti recycle bin akkuma amma asirratti argartan isinitti agarsiisaa jira. My file isiniin jedha. My file keessatti argama jechuudha wanti kun. Isin irratti garuu gaalarii isiniin jechuu danda'a. Bilbila irraa bilbilatti garaagarummaa qaba. Bilbila tokko tokko irratti my file isiniin jedhee dhufa. Bilbila tokko tokko irratti immoo gaalarii isiniin jedhee dhufa. Bilbila tokko tokko irratti immoo file manager isiniin jedhee dhufa. Egaa steepii kana asirratti na hordofaadha. My file ka jedhu yookaan gaalarii ka jedhu yookaan immoo file manager ka jedhu keessatti asirratti kilik gootan. Ergasii immoo wantoota asirratti isin dhufan kana keessaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo kanneen keessaa jechuudha. Isa kanneen irratti kilik gootan kan qabdanii kilik irra gootan. Recycle bin jechuun asirratti wanta tokko isinitti agarsiisuu kan danda'u guyyaa 30maaf wanta tokko diileetee gootan guyyaa 30maaf achi keessa isiniif ta'a jechuudha. Akka of eeggannootti isiniif eegaa. Fakkeenyaaf suuraa tokko dogongortanii yoo kan balleessitan ta'e yookaan viidiyoo tokko dogongortanii kan balleessitan ta'e guyyaa 30maaf recycle bin keessa isiniif ta'a. Guyyaa 30 booda immoo directly
innimtuu delete ta'a garuu guyyaa 30 keessatti bakka isin jala qabate jechuudha. Kanaafiyyuu ergasitti kilik irratti erga gootanii booda faayiliiwwan keessan kilik irratti erga gootanii booda asirra dhuftanii delete all ka jettu jirti. Delete all ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo delete jettan argaa jirtanii delete gochuu irratti argama. Bifa kanaan faayilii kana hunda 1352 dha. Kana hunda delete gochuu irratti argama. Amma duratti qafoon kan koo parsantii 98 itti fayyadamee ture. Amma immoo parsantii meeqa akka argadhu wajjumaan ilaalla. Gara of duubatti deebitan bilbila keessan steepii 2. Waaw, akkuma argaa jirtan recycle bin duwwaa ta'ee jira. Akkanumallee parsantii meeqa ture duratti 98 ture 96 ta'ee jira jechuudha. Bakka argadhee jira. Duratti GB 126 tti fayyadamee amma immoo 124 naaf ta'ee jira. GB 2 free argadhee jira jechuudha. Egaa bilbila kan koo kun GB isaa 128 kana keessa duratti 126 ture amma 124 GB 2 free argadhee jira jechuudha. Bifa kanaan bilbila keessan free gochuu dandeessanii yeroo hundayyuu wanta kana yoo xiqqaate torbaanitti bulii 15 keessatti al 2 3 yoo gootan baay'ee murteessaadha. Sababni isaas namni guyyaa irraa guyyaatti wantoota adda addaa delete gochaa oola. Yeroo san immoo dhufee recycle bin kana keessa taa'uudhaan bilbila keessan akka isin jalaa guutuu isin godha. Steepiin jalqabaa isa kanaadha. Itti fayyadama. Lammaffaa steepiin lammaffaa immoo aappoota 2 buufannaa jechuudha. Aappoota kanneen isaa argachuu kan dandeessan bifa salphaa ta'een isinitti agarsiisa. Telegiraama keessan irra ni seentu. Telegiraama keessan keessa erga seentanii booda bakka sarchi baarii kanarratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo liinkii chaanala telegiraama kan kootii barreessitu jechuudha. Bakka sarchi baarii kanarratti liinkii chaanala telegiraama kan kootii iskiriinii kan koorratti isiniif barreessee jira. Ati yettanii Soofumar app yettanii barreessitan. Soofumar app yettanii bifa kanaan ni barreessitan. Soofumar app akkuma iskiriinii irratti isiniif barreesse kana telegiraama keessan irra seentanii yoo sarchi gootan jalqaba irratti isiniif dhufa jechuudha. Nama 257 qaba sabiskiraayibara jechuudha. Jalqaba irratti isiniif dhufa Soofumar miidiyaa kan jedhu kanarratti kilik gootan. Warroonni hanga ammaatti barnoota adda addaa argachuu barbaadan Soofumar miidiyaa kan jedhu chaanala kan koo telegiraama kanallee join gochuun dagatinaadha. Ergasii dhaggeeffattoota kan koo appiiwwan kanneen lamaanuu ni buufattan. Appiin jalqabaa all in one tool box ka jedhudha. Appiin lammaffaa immoo duplicate file fixer ka jedhudha. Egaa isaan kanneen lamaaniyyuu download gootanii bakka kana tuquudhaan isa kanas download gootan. Lamaanuu download erga gootanii booda asirratti appuma kanarratti kilik gootan. Ergasii install godha isin jedha install gootanii ergasii install gootan jechuudha. Isa kana jalqaba appii kana ni buufattan jechuudha. Jalqaba irratti appiin kun akkamitti akka itti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Appichi isa kanaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appichi isa kanaadha. All in one toolbox ka jedhu kanarratti appii kanarratti kilik gootanii ergasii dhaggeeffattoota kan koo haalumaan margaa jirtan kanaan isin fida jechuudha. Ergasii kiliin ka jedhu jira. Kiliin ka jedhu kanarratti kilik gootan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo garuu appii kanaan dura waan itti fayyadameef permission nan gaafanne isin permission yoo isin gaafatte alloo jettan jechuudha. Alloo jettanii permission kennitanii fi an kanaan dura waan itti fayyadameef rakkoon qabu isin garuu alloo jettanii permission ni kennitaniif jechuudha. Ergasii keessa yeroo seentan kiliin ka jedhu jira. Kiliin ka jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii iskaan gochuu irratti argama jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirratti iskaan gochuu irratti argama. Iskaan godhee hanga fixutti ni eegne jechuudha. Egaa yeroo baay'ee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo kiliin waan godhuuf 729 meegaabaaytii 729 jechuun baay'ee tokko baay'eedha. Wantoota baay'ee isiniif qabachuu danda'a firiidha jechuudha. Kanaafiyyuu kiliin gochuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee kan isiniif fidu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo weebsaayitii adda addaatti intarneetatti fayyadamtan wantoota barbaachisoo hin ta'in yookaan wantoota xuraawaa ta'an wantoota akka vaayirasii maal kana kiliin isin godha jechuudha. Ergasii immoo wantoota isin jala baduu hin qabne kan akka appoota akkanaa kanneen yoo kilik irratti hin godhinaa isin. Fakkeenyaaf bifa kanaan kilik yoo ta'ee dhufe isaan hin balleessinaadha. Kan sanirraa hafe jechuudha appoota irraa wanta hafe hundayyuu balleessuu ni dandeessa jechuudha. Rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Isaan kanneen balleessuu rakkoo tokko hin uumu jechuudha. Appiiwwan kanneen bilbila kan koo irratti ni argamu. Appiiwwan kunneen asii diileet gootanis. Sababni isaan kana naa fideef vaayirasiiwwan isaan keessatti argaman baay'ee waan ta'eef bifa kanaan naa fide. Bilbilli keessan erga qulqullaa'ee kan ture yoo ta'e baay'ee isinii fiduu danda'a. Ergasii kiliin kan jedhu kanarratti kilik gootanii haala kanaan kiliin isinii godhee jira jechuudha. Beeksifni yoo isinitti dhufe X gootanii keessaa baatanii haala kanaan meegaabaaytii kana kiliin godhee jira. Egaa bifa kanaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo itti fayyadamuu ni dandeessanii. Asirratti qulqullina baatirii keessanis wantoota adda addaa iskaan gochuudhaan bifa kanaan eeguu ni dandeessanii wantoota kanneen jechuudha iskaan gochuudhaan yeroo hundayyuu poostii yoo gootan baay'ee miidhagaadha. Kun qulqullina bilbila keessanii akka isiniif eegu vaayirasii adda addaa irraa
posti gochuun dagatinaadha. Boosti gootanii ani yeroon qabu boosti yoo gootan baay'ee tokko cimaadha inni kunis. Isin qarqara jechuun boosti gochuun baatirii keessan immoo sakuriitii isaa yookaan qulqullina isaa eeguudhaaf inni isaa maal isaa kana baatirii bakka jedhu kanarratti kilik gootanii appiin kun faayidaa baay'ee qaba jechuudha. Isa kana qofa osoo hin ta'in baay'ee qaba. Isaan kanneen illee boosti gochuudhaan baatiriin keessan yeroo hundayyuu kwaalitiidha yookaan osoo akka isin jalaan ho'ine tempereechar isaa akka sirraa'u wanta godhuudha. Asirra boosti gootanii itti fayyadamuu dandeessanii kun kan dabalataati. Garuu kanarra isinitti agarsiisuu barbaade an kiliin bakka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan wantoota isin barbaachifne akka barreessitanii fi appii kana haala kanaan itti fayyadamaadha. Sadaffaa irratti ammas appii tokko finne jechuudha. Appii kana argachuudhaaf ammas telegiraama ni seentu. Ergasii bakka sarchi baarii telegiraama keessanii kanarratti akkuma duratti barreesse liinkii telegiraama kan kootiin ni barreessitanii @sofumaraa jettanii barreessitanii bifa kanaa yoo barreessitan jalqaba irratti isinii dhufa jechuudha. Jalqaba irratti isinii yoo dhufe isa kanarratti kilik gootanii chaanaala kan koo join gochuun dagatanaadha. Ammas ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo appii kana buufattan ammas duplicate file fixer ka jedhu kana duplicate file fixer isa jedhu kana buufattan duratti all in one toolbox ka jedhu buufanne amma immoo duplicate file fixer ka jedhu kana ni buufanna jechuudha. Asirratti tuquudhaan hamma 100 akka lakkoon eegdanii erga lakka'ee fixee booda asirratti kilik gootanii ergasii install package filattanii ergasii install gootanii ergasii immoo open jettanii ergasii go it jettanii egaa akkuma duraan dursee isiniif ibsuudha yaade jechuudha. Appii kana an kanaan dura waan itti fayyadamuu fi isin biratti yeroo jalqabaatiif yoo seentan alloo godhaatii permission kennaafi. Permission yoo kennitaniif haala kanaan isin dhufa. Egaa kanneen hundayyuu scan audio ka jedhu jira, scan video ka jedhu jira, scan picture ka jedhu kana jira. Appiin kun maaliif nu qarqaaraa jechuu dandeessan. Bilbila keessan irratti suuraa lama ta'e, video lama ta'e, akkanumallee audio yookaan muuziqaa lama ta'e kan duplicate ta'e yookaan suuraa gosa tokko ta'e lama. Videoon tokko wal fakkaata, video lama argitanii baay'inaan jechuudha. Kan baay'ate jechuudha. Suuraan sun baay'atuun qabu. Kanaafiyyuu maal gootanii kanneen hundayyuu gosa gosaan gochuu ni dandeessan. Fakkeenyaaf suuraa qofa irratti raayit yoo gootan saanduqa kana keessatti raayit yoo gootan suuraa qofa akka isanii iskaan godhu barbaadan suuraa lama ta'e qofa akka balleessu barbaadan garuu fuul iskaan gochuu dandeessan bakka tokkotti audiyoollee viidiyoollee piikcharii isa jedhu kanarratti yookaan suuraallee jechuudha. Kanaafiyyuu fuul duplicate iskaan ka jedhu kanarratti saanduqa amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti bakka kanarratti raayit gootan. Bifa kanaan fuul duplicate iskaan kana raayit erga gootanii booda iskaan now ka jedhu jira. Iskaan now ka jedhu ka jala irratti argamu kana kilik gootan. Ergasii permission isin gaafata alloo jettan. Haala kanaan iskaan gochuu irratti argama. Iskaan godhee hamma fixutti ni eegdanii. Beeksifni yoo isinitti dhufe haala kanaan eksi gootanii. Fakkeenyaaf amma asirratti argaartanii kun suuraadha jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo suuraan kunniin lamaanuu tokkodha. Fakkeenyaaf isaan kanneen argaartan jedhee yaada. Suuraan kunis tokkodha. Kunis tokkodha jechuudha. Isaan kunniin amma fakkeenyaaf argaartan jedhee yaada. Suuraan inni kunis tokkodha. Dakana yoo dhuftan inni kunis tokkodha jechuudha. Haala kanaan baay'eetu isinii dhufa jechuudha. Isin baay'eetu isinii dhufa. Faayilii viidiyoowwan adda addaa baay'een isinii dhufanii. Appiin kun ufuma isaatii viidiyoo lama ta'e, suuraa lama ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf kun all irra godhe, fakkeenyaaf audio yoo goone, audio isa jedhu kana, audioon kana qofa argate, kanneen argate, fakkeenyaaf argartan. Kan lama ta'e, fakkeenyaaf inni kunii fi inni kun tokkomaa garuu tokko irratti raayit godhee tokko dhiisee jira. Kana jechuun isa lammaffaa balleessii isa kana itti fayyadaminaan jechaadha. Fakkeenyaaf kan biraas isinitti agarsiisu sirbi kunii fi kun tokkoma garuu isa kana naaf dhiisee isa kana balleessinaan jedhaa jira. Kana jechuun maalidha lama kan ta'e qofa tokko isinii filatee ufuma isaatii tokko isiniif hambisaa jechuudha. Viidiyoo kan jedhu kanarra yoo seentanis viidiyoos akkanuma. Fakkeenyaaf viidiyoowwan kunniin kanaafi kun tokkoma garuu tokkorra raayit naa godhee jira tokkorra immoo naaf dhiisee jira akkana jalaan banne jechuudha. Viidiyoowwan baay'eedha kun viidiyoodha jechuudha. Asirratti immoo suuraa irraa dhufnu suuraa irra yoo dhuftanis bifuma kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf suuraan kunii fi suuraan kun tokkoma akkuma asirratti argartan. Isa kana raayit irra godhee jira kan balleessu isa kana immoo naaf hambisee jira jechuudha. Egaa dokumentii isa yoo qabaatan haaluma kanaan jechuudha. Garuu isin all irra godhaadha. Hundayyuu akka isinii fidu jechuudha. Viidiyoolee, audiyoolee akkanumallee suuraa keessanillee bakka tokkotti jechuudha. Waa hundayyuu akka haala kanaan isinii fidu gochuu dandeessanii. Wanti isin raayit irra gootan tokko hin jiru innumtiyyuu isinii filatee bifa kanaan isin dhufa tokko isiniif hambisee kan wanta san fakkaatu yookaan muuziqaa san yookaan suuraa san yookaan viidiyoo san fakkaatu lamaan keessaa tokko isinii filatee tokko bilbila keessan irratti isiniif hambisa tokko immoo balleessaa isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan meeggabaayitii hangamii akka argadhu isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf duplicate faayiliin 272 duplicate faayil kan ta'e jechuudha. Suuraa viidiyoo maal qabate kanneen keessa meeggabaayitiin an argadhu jechuudha 279 meeggabaayitii argadha jechuudha. Firii kan ta'e jechuudha. Kana sirreeffachuudhaaf isin maal gootan jechuudha. Bakka asirratti delete now kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo okay jettan. Okay jettanii lama double ka ta'e kan bilbila keessanirraa isiniif balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu okay jettanii ergasii ammas permission isin gaafachuu danda'a. Alloo jettanii ergasii ofuma isaatii bilbila keessanirraa isiniif haqaa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan kun bifa kanaan bilbila keessanirraa akka isiniif haqu gochuu ni dandeessanii alloo jettan haquu jalqaba jechuudha. Egaa bifa kanatti fayyadamuudhaan aappii kanattis fayyadamtanii dhaggeeffattoota kan kun bilbila keessan
bakka gahaa argachuu dandeessanii sadii isinitti agarsiisaa jira hanga ammaatti. Afuraffaa immoo YouTube channel koo keessanii seentanii YouTube irra ni seentan ergasii bakka search bar kanaa irratti channel kan koo search gootan Sofuma Raabbeettanii search gootan. Ergasii channel kan koo kana irratti okay tanii warroonni hanga ammaatti YouTube channel kan koo subscribe godhi subscribe godhaadha asumaan akkanumallee mallattoo notification kana tuquudha yookaan bilbila kana tuquudhaan all irra godhaadha yeroo hunda viidiyoon haarofni yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf. Ergasii immoo asuma irratti viidiyoo kan jedhu kana keessanii seentan. Ergasii akkana gabbuutan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo ji'a 5 dura viidiyoo hojjedhe tokko isinitti agarsiisuudhaaf ji'a 5 duraadha akkana gabbuutanii ji'a 5 yookiin okay. Ji'a 5 genne jira ji'a 5ffaa okay. Bilbila guute jechuun hafee jira aappii ajaa'ibaa isin jedhee aappii tokko isin barsiisee ture. Aappiin kun viidiyoon kun waan nuti dheeratuuf viidiyoo kana irra deebi'uudha waan ta'eef isa kanallee itti fayyadamadha. Bilbila guute jechuun hafee jira steppiin afuraffaadha kan isin agarsiisuudhaaf yaade kana bilbilli guute jechuun hafee jira aappii ajaa'ibaati aappii kanatti fayyadamaa isin jedhee ture kanaan dura aappiin kun maaliif akka isin qarqaru isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo tokko fiilmii ta'uu danda'a diraamaa adda addaa ta'uu danda'a bilbila keessan irra akka buufattan tokko kwaalitii isaa osoo gadi hin dhiisin viidiyoon sun akkamitti meegaabaayitii xiqqeessuudhaan itti fayyadamuu akka dandeessan kan agarsiisudha. Kana jechuun bilbila keessan irratti fiilmii adda addaa buufachuudhaan viidiyoo baay'ee buufattanii yoo qabaattan kwaalitii isaa viidiyoon sun osoo gadi hin lakkisin meegaabaayitii isaa qofa yookaan qabiyyee isaa qofa xiqqeessuudhaan itti fayyadamuu jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo qabiyyee xiqqeessitan isin maal argatan jechuudha meegaabaayitii baay'ee argatanii kanaafiyyuu bilbila keessan irratti isin jalaa guutuudhaan isin rakkisu haala kanaan akka itti fayyadamtaniif kan isin qarqaarudha. Isa kana description jalallee isiniif kaayaa. Description jechuun bakka viidiyoo tokko itti bantanii fakkeenyaaf viidiyoo kana banee jira. Viidiyoo kanas like gochuun dagatanaadha. Viidiyoo ajaa'ibaati. Bilbila jaalallee kee to'achuudhaaf yookaan dhachuudhaaf akkanumallee nama isin hidhate moo isin hidhanne jechuu beekuudhaaf akkanumallee nama isin hidhate bilbila keessan irratti bilbila ofii hidhate ofirraa akkamitti hiikuu kan danda'amudha. Hanga ammaatti guyyaa kaleessa gallakkisee nama 1400 ol ilaalanii jiranii haala kanaan viidiyoo kanas ilaaluun dagatanaadha. Egaa an wanti guddaan description jala isiniif kaayaa isin jedhee jira viidiyoo amarratti isinitti agarsiise kana bakka V kana yookaan mata duree kana irratti kilik gootanii description jechuun akkana gasiqxanii bifa kanaan haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan as jala isiniif kaayaa jechuudha. Achirratti illee bakkuma viidiyoo kana itti daawwattan seentanii description jalallee argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa barnootni kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Guyyaa har'aarraa kaaftanii bilbilli keessan na jalaa guuteera jechuun hafee jira. Bilbila keessa wanti isin jalaa guutuuf wantoota kanneen irra deddeebiidhaan hojjedhaadha. Ji'a tokkotti bulii 15tti torbaaniin osoo hojjetanii baay'ee murteessaadha. Sababni isaas namoonni keessattuu intarneeta yeroo baay'eedhaan fayyadamtan intarneetni mataa isaatii wantoota barbaachisoo hin taane gara bilbila keessanitti osoo isin hin beekin daawunlood isin gochuudhaan bilbilli keessan akka isin jalaa guutu waan godhuuf wantoota kanneenitti fayyadamuudhaan bilbila keessan yeroo hundayyuu firii gochuu dandeessanii isteeppii kanneen hin dogongorinaadha itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha. Warroonni hanga ammaatti YouTube channel keenyaaf maatiin ta'in subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Maatiiwwan channellichaa like fi share gochuun dagatanaadha. Viidiyoo kana like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.